wantoota umurii namaa gabaabsuu danda'an sagal isinitti hima. Wantoota umurii namaa gabaabsuu danda'an. Viidiyoon kun immoo namoota umurii kamirrayyuu jiraniif ni fayyada. Ijoollummaas dargaggummaarras akkas ga'eessarras warra jiraniifis ni fayyada. Sababiin isaa wantoota kana yoo beeknee ofirraa ittisuu fi hir'isuu dandeenya. Umurii kan namaaf kennu Waaqayyo. Garuu namni gahee isaa bahachuu qaba. Inni tokkoffaa fi inni olaanaan maalidhaa? Kan umurii namaa gabaabsan keessaa tamboo aarsuu yookaan tamboo xuuxuudha. Tamboo xuuxuun rakkina hedduu faana wal qabachuu danda'a. Kan akka dhibee onnee, dhibee sombaa, kaansarii tokko faana, akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa faana, dhibee sukkaaraa ol kaasu faana illee wal qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni tamboo aarsanii kaansarii sombaatiin qabamuu danda'u, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin carraan qabamuu isaanii namoota warra kaanirraa ni baay'ata jechuudha. Ol ka'a carraan dhukkuba kanaan qabamuu isaanii. Kanaaf tamboo yoo aarsina ta'e tamboo aarsuu dhiisuu qabna jechuudha. Warri hagarraatti subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamne subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya waa'ee fayyaa karaa chaanaalii kanaa darbu hordofuufis ta'ee viidiyoo nuti hojjennu simbira akka ga'u gochuuf subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Inni lammaffaanii alkooliidha. Alkooliinis dhukkuba hedduu nutti fiduu danda'a, dhukkuba hedduus nutti cimsuu danda'a. Fakkeenyaaf dhukkuba tiruu nutti fiduu danda'a. Alkooliin diina tiruuti. Kanaaf namoonni alkoolii hedduminaan fayyadamtan biiraas haa ta'u, araqees haa ta'u, wantoota aadaatiin qophaa'anis haa ta'u, warri baay'inaan fayyadamtan maal gochuu qabdu? Alkooliirraas of qusachuu qabdu jechuudha. Inni gara biraan dhiphina hamaa. Dhiphinni hamaanis umurii keenya gabaabsa. Dhukkuba tokko nutti cimsuu danda'a. Akkasumas immoo hirriba dhorkuu danda'a. Hirriba dhabuun illee, hirrachuun illee, hirribni jeeqamuun illee umurii keenya gabaabsuu keessatti gahee qabu jechuudha. Kanaaf dhiphinarraa, hirriba dhabuurraa of qusachuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii ifa aduu argachuu dadhabu. Ifa aduu gahaa. Ifti aduun immoo viitaamin D qaama keenya keessatti aktiif akka inni ta'u ni taasisa. Kanaaf ifa aduu ganamaa argachuun illee immuniitii keenya boosti gochuu irratti yookaan dandeettii dhukkuba dandamachuu keenya dabaluu keessatti jabina lafee keenyaaf faayidaa guddaa waan qabuu fi maal gochuu qabna? Aduullee argachuu qabna jechuudha. Ifa aduu madaalawaa, ifa aduu fayya qabeessa ta'ee isa baay'ee hamaa sa'aatii 6 bahuu osoo hin taane ifa aduu isa ganama bahu argachuun illee umurii keenya dheeressuu keessatti gahee qaba. Kanaaf ifa aduu gahaa argachuu qabdu jechuudha. Inni gara biraanii wanta mi'aawaa sukkaara baay'ee of keessaa qabu, wantoota samsaman, akkasumas immoo nyaata soogiddii itti baay'ate nyaachuun illee umurii keenya gabaabsuu danda'a. Dhukkuboota hedduuf nu saaxiluuti. Kanaaf akkaataa nyaata keenyaallee sirreessuu qabna jechuudha. Wanta sukkaarratti baay'annee wantoota mi'aawaa hin taane jechuun sukkaarri isaa baay'ee kan fayyaa keenya miidhu ta'uu qabu. Akkasumas soogiddis itti baay'atee kan fayyaa keenya miidhu ta'uu qabu. Akkasumas nyaatonni samsamanis fayyaa keenyaaf gaarii miti jechuudha. Isa kanas sirreessuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii dhangala'aa sirriitti fudhachuudha. Bishaan sirriitti fudhachuun kun immoo toksinii waan ta'an wantoota xuraawaa ta'an qaama keenya keessaa baasuu waan gargaaruu fi dhangala'aa sirriitti fudhachuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii sochii qaamaa sirriitti gochuu. Sochii qaamaa sirriitti gochuunis gahee guddaa qaba jechuudha. Dhukkuboota hedduu hir'isuu keessatti gahee qaba. Kanaaf sochii qaamaa gochuus waan part of our life gochuu qabna jechuudha. Sochii qaamaa gochuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii unprotected sexual intercourse kana jechuun walquunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gochuu hin qabne jechuudha. Dhukkuboonni hedduun karaa isaan darbuu waan danda'anii fi walquunnamtii saalaafis of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Dhukkuboota hedduutiin qabamuu dandeenya karaa walquunnamtii saalaa. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan dhukkuboota tokko yoo qaban
kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee kalee, dhibee tiruu, dhibee infekshinii tokko tokko kan akka vaayirasii tiruu, HIV wantoonni kun yoo jiraatan dhukkuba kamiyyuu qabaanne kontirool gochuu qabna, to'achuu qabna jechuudha. Hordoffii gochuutiin qoricha isaanii barbaachisu hakiima keezii isaa ilaaluu danda'u biratti ilaalamuuf hordoffii gochuutiin dhukkuba yoo qabaannes to'achuu qabna jechuudha. Wantoota kana gochuutiin umurii nu gabaabbachuu, ittisuu fi hir'isuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti araada kan qabdanii araada kamirraayyuu bilisa ta'uu qabdu, sochii qaamaa gochuu qabdu, nyaata madaalawaa argachuu qabdu, akkasumas ifa aduu fayya qabeessaaf madaalawaa argachuu qabdu. Inni gara biraan immoo dhiphinarraas firii ta'uu qabdu. Wantoota kana gochuutiin umuriin keenya akka hin gabaabbanne gochuu ni dandeenya. Umuriin kennaa waaqayyo ta'eetoo jiru akka namaatti immoo wantoota kana sirreessuu nurraa eegama isiniin jedha. Kan waliin turtan Dooktar Eeyob Bashaanaatii. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Ammas maatii keenyatti warri hin daamne sabskiraayib gochuu gara maatii keenyaatti ilaamaa isiniin jenna. Galatoomaa lafa nagaa bulaa.